Ashamaa akkam jirtan hordoftoota keenya akkam jirtan jirra waaqaf galannaa gayu. Egaa addaan babbanne jirra. Itaalimis wajjin wal lollee jirra. Sababa ishee wajjin itti wal lolle jechuudha. Isin fuulduratti jechuudha. Zaraggafoo waan dhufe baay'ee itti aareetan jira. Dhugaan sin jedha. Ani hojiidhaan cinqamee hojiidhaan biizii ta'eetan viidiyoo hojjedhu hin jee viidiyoon hojjedhu naan jechaa jirti. Wanta jettu jedhaanii akkam jirtan nagaa jeeman. Waan komachaa jirtamu. Hello akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Didaatii ani suuta jechuun danda'u akka Didaatii jechuun danda'u. Namoonni beektanii maaliif akkasitti akka haasofnu naatii rafee jira kanaaf lamaniyyuu akkam jirtu. Didaatii maana komachaa jirtamu kan maayinni naannoo komattu. Oromoon kiyya dhugaa dubbachuuf viidiyoo osoo hojjetan jechuudha karaa ji'a tokko ta'ee jira. Ilmi keenya oga dhalatee boode jechuudha. Gufuu guddaa nuti ta'ee jira jechuun ilma kan kennu waaqaaf galannaa garuu waa'ee yuutuubii ilaalchiseetu jechuudha. Ilmi keenya gufuu nuti ta'ee jira. Kabajamtoota keenya baay'ee gaddeetan jira, baay'ee aareetan jira. Waa'ee kanaa ilaalchisee ani normaalii barumsa jalqabeetiin jira Finfinnee yaa walumaa gadi deddeebi'aa ganaa ba'een galgala gara Itaaliin hojjechuu qabdi turte hin hojjedhu si malee hin hojjedhu naan jette si malee hin bareedu yuutuubiin. Akkamittan hojjedha si jamar kaameraa eessa godheetan hojjedha hin beeka inni hin beeka isaatii. Itti dhugaa dubbachuudhaaf kophaa kiyya waan viidiyoo hojjedhu hin qabu hin beektan. Ani kophaa kiyya waan hojjedhu isin illee hin barbaaddan. Achiin booda immoo Didaan immoo waan kophaa hojjetamu hin jiru. Siqattan achi booda naatiin kaameraa siruma kaameraa ol kaa'ee osoo inni ilaalu hojjechuu hin danda'u. Yoon dhorkeellee inni ana bira waan jiruuf na laala jechuudha. Innaa yeroo kanatti bakka ani karaa kooti hin danda'u. Okay, anyways, dhugaa dubbachuudha. Amma guyyaa keessatti daqiiqaa 15 dhabdeeti miti. Daqiiqaa 15 miti. Kun miqqanyummaadha. Miqqanyummaa chaanaalii keenya irratti godhaa jirtu argaa kee Itaalia. Daqiiqaa 15 dhabdeeti miti. Anumatti natti fardaa jiranna. No. Kun firdii guddaadha. Daqiiqaa 15 dhabdeeti miti. As teessee ta'u inni daa'imni yoo rafu jechuudha sagalee. Maalan jedha kophaa kiyya taa'ee. Maalan jedha yaadni hin dhabamaa. Maalaan kophaa kiyya. Sammuu ajaa'ibaa qabda. Sammuun kee dubulbuliidha kennu. Dubulbuliidha sammuun kee. Sammuu dubulbulii ta'uu hojjechuu qabda. Dhugaadha garuu kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudha. Wanti biiziin godhe isa kana garuu fuulduraaf yoo rabbeedhe jechuudha. Yoo naatiyyeen guddatee yoo inni xiqqoo nabsee beekee lubbuu osoo beekee of yoo beekee yeroo san naatiyyee saayiraan taa'ii jennee TV kabannee fi indoo mani nan gurguradhe macaan tokko kaayiroo irraa jechuudha birri 200 walii garee turreeyyu yoo laalu abjuudhaan jechuudha namichi wayinatti dhufee ta'u hin gurgurin lifaatii kee kan waggaa 3 lafaa birri 200 ammuma hin dhuma ammuma dhuma akkamitti gurgurtaa naan jedhe nan gurgura yoo jettu dhugaa dubbachuudhaaf beekte dasna hin jenne garuu bakka hojii irratti egaa hin hojjenne gurguramuu qaba yoo naan jettu homaa gochuu hin danda'u. Isheen garuu gurguri naan jette laala. Keessi koo gammadee miti hin beekta gurguri jechuun koo yoo ati irratti hin hojjenne wanni kun viiyuun isaa gadi bu'aa jira kanaafuu dirqama gurguruu qaba naan jettee guyyaa tokko seeraan teessee natti haasoftee miti. Dirqama gurguruu qaba bakka biriin isaas na barbaachisa nan gurguraa naan jette ofii keetiif dhufte ani maal jedhare hin gurgurin yoo sin jedhees takkitti nan gurguraa jetteerta. Kanaafuu maa gochuu hin danda'an callisee zimsiin jedhee jechuudha. Anyways, amma akka dhugaadha garuu jechuudha. Namni wayii qarshiidhaan walii gallee turreeyyuu akka tasaa ta'e na dabbare dhugaa dubbachuudha. Ani rafee ta'u jechuudha. Na dabbare viidiyoo karaa 500 kana gadhiisne akkuma argaa jirtan. Mee gadi seenaatii warreen viidiyoo kiyya ilaalle piraankii baay'ee imimmaan nama keechaa fixu jechuudha. Piraankii
baay'ee hojjenne seenaatii ilaalaatii ittiin bohaaraan isin gade Oromoowwan kiyya. So isa kana jechuudha. Akkasumas immoo amman booda jechuudha yoo rabbeedhe. Ani garuu qaalee isiniif asseenu alatti hojjechuun jalqabaa isin hunduu jechuudha. Duwwaa 920177982 jechuudha. Yaada ani hojjedhu dida yaada akkana pirankis ta'u diraamas ta'u jechuudha. Mee yaada kana kakkaasa ta'u hojjedhu yoo naan jettan jechuudha. Oromoon kiyya alatti hojjechuun jalqabaa kan bahe haa bahu. Atiin hojjettu ati alatti hojjedhu hin qaalofta ishiin. Qoy alatti nan hojjedhu yoo jedhee naati eessa godhee kan alatti hojjedhu. Innis alatti haa hojjetu qofa. Dhugaa dubbachuudhaaf hin ta'u beektanii konkolaataa jala seenuu danda'a, gaarii jala seenuu danda'a. Daa'ima qabanii hojjechuun ulfasanuu daa'imni tokko kan hojjechiisu jira jechuun amalli isaa jechuun nama hin dhibne jechuudha. Naatii xiqqoo nama dhiba. Nuyi isaa aktiiviidha wal gadi deddeemaa santuquu kana tuquu jaalatan. Kanaafuu dirqama isa qabee ala dhiisitii manattuu hin beekta. Manattuu isa dadhabee jira mana keessattuu. Kanaafuu kophaa kee yaanaan hojjedhaa hin dandeechaa. Immoo yoo naatii nama naa qabu hin argadheen isaan hojjedha jechuudha. Anyways, egaa yaada jiru jechuudha. Isheen haasoftee jirti akkuma argaa jirtanii. Especially warreen Oromoowwan kiyya karaa keessatti qaxxaanaa bilbilaa ta'u jechuudha. Didhaa badii asii argaa kee chaanaalii kana hin gurgurin. Chaanaalii waggaa meeqa itti laffaati gurguruu fi akkana hin jedhamu. Itti fufii warri naan jettaniif galata guddaa argadhaa. Akkasumas immoo warreen jechuudha viidiyoo keenya jaalattan viidiyoo keenya haga ammaatti hordoftan isin hunduu haga ammaatti kan waliin jirtan galata guddaa argadhaa. Jaalala keessan arginee jirra. Isa kana jechuu barbaaditanii inni biraa obboleettiin teenya takka Almii Miidiyaa jedhamti biyya Arabaarraa dhufteetu jechuudha. Chaanaalii haaraa wayii sabskraayibarii 4,000 qabnarraa bitattee jirti. Seenaatii Oromoowwan kiyya sabskraayibii godhaa fi waggaa 4 moo karaa waggaa 5-6 kana hin ta'a laffaatee jirti. So asittan YouTube hojjedheetu asitti biyya kiyya keessa jiraadha jettee liinkii YouTube ishee commenti irratti isiniifan teechisaa. Kliikii godhaati seenaatii subscribe godhaa please. Ishee gargaaraayi. Draamaa adda addaa dhugaan sin jedhe draamaa baay'ee nama kofalchiisu. Mana farsoo deematu mana araqee deematu prankiin draamaa isheen hojjettu baay'ee nama kofalchiisa. So seenaatii me please hojjedhaan wandoo YouTube ishee ilaalatii sheerii godha uummata adda addaatiif jechuu barbaadetanii. Akkasumas immoo takka eenyudha kan chaanaalii nurraa bitatte? Chaanaalii keessa. Almii fi Alamtuutti Caalii Miidiyaa. YouTube Caalii Miidiyaa jechuudha. YouTube Caalii Miidiyaa innillee subscriberii kara 3,000 kan Itaalii Miidiyaa jedhamu san jechuudha. Kara subscriberii 3,500 akkana haa ta'u isallee isheetti gurgurree please waa'ee isheen immoo biyya Arabaa jirti. Hojii adda addaa lafaa jirti hojjechaa jirti nyaata guyyaadhaan hojjettu halkanii guyyaa gadhiisaa jirti waan ta'eef liinkii lamaanuu koomentii jalatti isiniifan teechisaa lamaanuu jechuudha. Akkana hin qaanessine nana waarradinaa isinii galee dhaqaatii sabskraayibii godhaatii obboleettiiwwan teenya Oromoowwan teenya tana gargaaraa lamaanuu jechuudha. Wanti isinirraa kaffalamu hin jiru waan ta'eef akkana jajjabeessitan akkana waliin dhaabbatan isaan birallee dhaabbadhaati baay'ee nama kofalchiisanii nama bohaarsanii YouTube isaanii koomentii jalaan teechisaa subscribe godhaa isa kana jechuudha. Bakka isa kana jechuudha. Ammaan booda egaa yoo rabbiidha itti fufna baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa horaa bulaa sheerii godhaa. Viiyuun kee hir'atee jira ol ka'a viidiyoo waan hin hojjenneefanii hin hojjenne jechuu barbaadetan isa dhumaa waan itti jedhiiti fite. Kara kotee waan hin jedhu qabu hundi keessan nu jajjabeessa akka hojjennu yoo barbaadan isin nu jajjabeessaadha yaada keessan ibsaa na
ያው አንከርኩት ሲን ጃለዳ ወሪ ሀራታ ሰብስክራይብ ጎዳ ላይክ ሼር ጎቹዳን ቪዲዮ ከኛ ያው ይላላ ሲን ጃ እሺ ነጋና ጀዳ ፍሮቶ ወንኪያ ባየን ሲን ጃለዳ ወና እስንት ምን ራፈተናይ ጫሊ ሚዲያ ፊ አልሚ ሚዲያ ኮሜንቲ ከቸ ሰነቲ ሊንክ ሺ አመሲን ፈንተቻ ሰብስክራይብ ጎዳቲ ሰብስክራይበሪን ኢሳኒ ፋባየት ዋንቴቡ ወላ ገርጋሩ ሆራ ቡላ ባየን ሲን ጃለዳ Ciao.